Tolee nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu obboleewwan koo akkam jirtanii nagaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaa waaqayyo tan qabassiniin jedha obboleewwan koo YouTube'ara geexee asallaa kan jedhu subscribe share naa godhaa na jajjabeessa obboleettii keessan fakkeenyaaf wanna guddaa yeroo dheeraa itti yaadee akkamittan aadaa koo ibsachuu qaba akkamittan aadaa koo hojiidhaan argisiisuu qabadhe yeroo baay'ee yaadaa turee jira isa san immoo amma kanatti yaadisan ifatti baasetoo aadaa koo waan ibsu maaluma kan tuqne aaduma kiyya qofa kan calaqqisiisu waan adda addaa hojjechuun barbaade YouTuberri kiyya geexee asallaa jedha subscribe share naaf godha like naaf godha na jajjabeessa obboleewwan koo haga dandeenyen aadaa keenya haa guddifannu aadaa keenya bal'ifannu jechuun jaaladha waaqayyo sin haa eebbisuu naaf jabaadha na cinaa dhaabbadha hundi keessanuyyuu Oromoon bitaa mirgaan kallattii afraniinuu jirtan jechuun jaaladha bye